rakkoon Oromiyaa rakkoon mootummaan kalee mootummaan kun uummata Oromoo irra geessee jedhe rakkoo naannoo tokko qofaa miti. Yes, naannoo tokko farja baatee laafuu danda'ee jira. Yeroo irratti garuu across Oromiyaa namni keenya hedduu miidhamee jira. Beelaan qabatee hacuuccaan qabatee hedduu miidhamee jira. Humna amma qabnu kanaanii wanna kana really dhiibbammaan nuti hawwiin godhaan ture tokko rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru ka gahaa ture addunyaatu agarte akkuma kaawwan shaak taate dhiibbammaan nu godhaa turre dhiibbammaan namni baay'een godhaa ture dhiibba waa'ee kana irratti jechuudha si galee otoo addunyaan dhugaa lafa jirtu agartee jette shaak ta'aa kan jedhu so amma akkuma agartan riippoortii ba'ee irratti they say probable cause for investigation jedha yoo dubbistanii jettanii I think kanillee miidiyaa irratti dubbadhee jira so carraan banamee jira jechuudha carraa sin keessatti hangam deliver ga'uu danda'an nu bira jira jechuudha ta'amma boodaan nu bira jira namni Oromoo hedduutu daddalagaa jiran akka keenyatti dubbadhee jira wanna kanarratti kophaa keenya gochuu hin dandeenyu karaa lamaan deemaa jirra because investigation yoo jedhanii maqaa liistii nama dhibbaa nama kumaa namatti kennu miti it's useless yeroo baay'een argadhee jira liistii maqaa nama dhibba lamaa namaa dhibba sadii it's useless wanta akka gachuu hin dandeenyu there's nothing we can do there so keeziin tokko mataa isaatti I think keezii UN gaaf dura guutaa jennee afaan Oromootti jijjiirreetii maxxansinee turre dhimma san qofa haasa'aa of hin dhufne this is my private page garuu anyway kanarratti sammuu ofii keessa waan ture dubbachuu barbaadee ture so afaan Oromootiin warqichi mataa isaatti is about 4 page gaafa information itti guutan maqaa nam tokkootiif roughly between 6 and 8 page afurii haga page jaha haga 8 ta'a jechuudha kana keezii nam tokkoo gachuun jechuudha Oromiyaa guutuu keessatti kan mirgi isaan sababne ani naannoo Oromiyaa keessatti hin agarre odugaa isin dubbadhe jiddugala qabatee bahaadhiyaa kaabaaf kibbaa wal caalee haa jedhuma mirgi isaan sababee jira kana capacity ittiin guurree gachuu dandeenyu hin qabnu kanaafiyyuu kara guddaa haala lamaan deemutti jira tokko uummanummaa because numartinuu maatii biyyaa qabna ka ganda keenya ta'ee ka ollaa keenya irratti gahee jedhe ka maatii keenya irra gahee jedhe nitu beekee jedha so sana akkamitti isin warri biyya alaa jirtan warri Yurooppii biyyoota adda addaa yookiin Middle East keessa jirtanii illee taatan guutanii ofii keessanii akkamitti galchuu dandeettu tokko san kara lammataa ammoo community of course yeroo baay'eedhaan nan dalagu kuni community hojii dalagaa jechuudha hariiroon keenya more than anything else community train godhu community waan barbaachise akkaataa jarri funaananii ofillee galchan the big part is ofii galchuu qabda namni marti ofii galchuu qaba jechuudha garuu waan garbejii hojii garbejii yeroo baay'ee namni gariin godhu maal isin fakkaata waan godhaa jedhan just daqiiqaa shan akka waan qawweetti qabanii ari'anii waan xiqqoo kakkatabeetii namatti ergee jira jechuudha akka akkas hin taane we really want to make sure naannoo Oromiyaa keessatti I think zoonii 21 jira zoonii 21 fi plus Finfinnee fi Harar magaalaa itti fakkaate so kanneentu jira so naannoo kanneen akkamitti naannoo marraayyuu funaanuu of course bakka rakkoon itti baay'atu irratti more people akka resource godhu bakka rakkoo gargarii ammoo bakka rakkoon guddaan otoo jiru fakkeenyaaf naannoo Gujii naannoo Booranaa kana keessa otoo rakkoon guddaan iyyuu jiru achi information argachuu jechuun it's impossible jechuu dandeenya yeroo namni waan tokko hin ture it's much better so wannan kana si dubbadhaa jiruu fi walillee dabarsanii akka dhageettanii fi yeroo gabaabaa kana keessatti we really want to daataan kun ka jalqaba guuramee irra deebi'anii bilchaatee really saala ta'uu qaba waa hedduutu I'm pretty sure dhiyeenya kanaa Facebook irratti dhufaa jira akkuma gaarii haga jee dhuftuu kana waan adda addaa qabnaa by the end of the year at least data sufficient ta'e qabaachuu barbaanneetiin kanarratti ammoo qarqaarsi hundi keessanuu baay'ee barbaachisaa jedhama kana specifically amma nama torbee dabre kana Paris tureen beektanii uummata Oromoo community Paris first and foremost hedduu galatoomaa hin jiraane barreesseen jira torbee dhufu kana ammoo warra Germany wajjin haasa'uuf deemaa jira jechuudha Tuesday kana maybe maxxanee ta'a flyeriin beeku so communityidhaan communityin keessa maal godhaa maal dalaguu qabaa akkamii dalaguu qabaa kan jedhu we are going to meet with each community wanna yaada kana yoo dhageettanii community keessan teamni martinuu community sadii haga afurii irra dalagee jira
tiima san akkasiin qunnamtanii goonee jenna. Tiimni sun sun qunnamee jira. Itti hirmaadhaa jira. Waa hedduu asirratti kan dubbataa hin jirre keessaan dubbannee keessaan godhaa jirru ka godhu yaada qabnu akkamitti hirmaattanii akkamitti rakkoo ganda keessanii isin ol ka arguu hin jiru. Akkamitti rakkoo ganda keessanii tan waa hedduutu jira kan UN alatti waan biraatti waan jiruu fi seenaadhaaf illee taa'uu qabu waan biraa ta'ee jira rakkoo uummata keenya irra gahee jedhu mee yaadadhaa. Jijjiiraan dura kan dhufee jedhee namoota ijoollee kuma shantu du'e maqaan jiraa eessa jira seenaan jiraa eessa jira gumaan jiraa yoom bahuu hin danda'u irraanfatamee jira namni ni irraanfata namni ni du'a namni ni godaana namni just completely waa hedduu ta'uu danda'a kanaafuu galmaahuun it's very very important jedha. Kanarratti I think maybe itti deebi'ee yeroo baay'een dubbachuu baadhee jedheef karaa communitytiin akkanatti tokko tokkoon wal gahuu waa yaada qabnuufi akka itti hirmaattanii isiniin jedha itti hirmaadha. I don't know gaabduraallee dubbadhee jira carraan kanaa waliin jiru otoo hawwiin tokko Oromoo akka Oromootti qabu jiraadhee rakkoo Oromoo irra gahe otoo addunyaan agarte maybe addunyaan nu bilisoomsiti midhadda'een dubbadee rakkoon keenya keessa waan gochuun dandeettu gara at least hangam akka jiruu sukkaneessa keessa jiraataa jiru otoo agartee jettee ni surramtii ni itti dhaga'ama ka jiru waan yaada qabuu fi kanarratti akka hirmaata keessan barbaachisa jechuudha. Mee kanarratti aganuma jedheetiin kabraa irratti ammoo waa hidhaa deemaa jiru ka Dr. Gammachuu ka bilisummaa speechless ayyaana kanarratti ayyaana irreechaa ka Oromoo bahaadhiyaa musliimaa kiristaanaa waaqeffataa ka waaqatti hin amanne walitti fidee akka Oromootti nu godhu kana keessatti mootummaan kunuu akka nama godhu speechless. I don't know what to say irratti bahee jira quban qabaa bilisummaa I think achuman jirti it is very disappointing irratti acknowledge gochuun barbaadeetiin warra irreechaallee baga irreechaan nagaa actually baay'ee nagarree karaarra waan jiruufi baga irreecha nagaa nattanii deebitanii isin jedhama. Kaan irratti I think komeeshaalee kana ka amma irraa dubbachuu deemu kana isin ijoolleen dubartii argitan natti fakkaata ani yeroo baay'ee natti dhufee jira tiin social media Facebookiin kun namatti fidee jira Tresam jedha TRESAME dha. Mus ka rifeensaan karlii namaa godhu tokko komeeshaaleen isaa maal jedhu natti fakkaate too damn if I'm bold I'm too this I'm too that I'm too this afaan Oromootiin maal jedha sagalee kee ol kaaste sagalee kee xiqqeessite hin dulloomte ijoollee hin dheeratte hin gabaabatte ganda kana dubbachuu didde amantaa kanarraa dubbatte amantaa kanarraatti hordofte daamtuu this and daamtuu that ayyaar keessa taa'ee ilaalee jiru. It's very interesting. I guess when deddeebi'ee waan kanarra dubbadhuu fi isin warra daawwataa jirtanii because negative taanee wal qeequu wal qooduu bakka dheerinaan gabaabinaan Harargee Wallaggaan bahaadhihaan musliimaan kiristaanaan wanti itti wal qoonuu dandeenyu miiliyoonatu jira. Waan tokko mee positive sobnee maaltu tokko nu godha akka Oromootti maalirratti wal faana haa hiriirroo galtuu warra keessatti galtee afaan keenya bartee nu wajjin qoqqooduu deemtu kan akkamitti beennee wal faana hiriirree jenna. Mee itti yaada akkamitti community keenya keessatti ani community bulchaan ture dur jechuudha. I know how difficult it is because walgahii yoo aamanii jedhan namni kennan bahu gaafa ayyaana sirbaa gaafa booyaa ammaa kamanatti hafu hin jiru gaafa cidhaa ammaa kamanatti hafu hin jiru gaafa walgahii sirreessii ta'ee namni kennan hin dhufu. So anaka nama community bulchee beeku tokkotti sampati hangana hin jenneen qaba warra kanaaf jechuudha. So maaliif jedhaa isin jedhaa jiru isinitti fakkaate warroota community bulchan hojiin jira akka malee hojiin jira akka malee ulfaataa waan ta'eef beekaati waan goonu qoraan feetuun ta'ee wannuma keessaniifiyyuu ila ilaala sababaa xiqqoo firanneetiin atillee manatti hafta atillee masgiidatti hafta atillee charchi keessatti hafta jechuudha. Already sigirii wannuma xiqqoodhaan so
actively ji'a kana keessa akkamitti achi hidhadhee isii saniin firoom ta'ee asii hidhadhee isa kanaaf fura ta'ee akkamitti actively ila dhiiroo maal isinitti fakkaate? Yoo waliin dhaabbanne qofa sagalee ta'uu dandeenya. Yoo waliin dhaabbanne qofa waa sochoosuu dandeenya. Negativity taane, let's try positivity. Let's try waa walitti nu fidu. Let's try isin achi, isin asii, inni achi dhiisneetini. Because bahaadhiyaa harargeef qoodamiinsi kenna. Excusing isaa limitlessii waan ta'eef actively mataa kenna. Actively because nama jibbuu, namarraa fagaatuun, community irraa fagaatuun it does not require active thinking. Passive illee namni jedha. Yeroo baay'ee I think especially bara 2006 kana keessa torba irratti waan qunname tokko yoo jiraate ayyooleen abboleen ijoollee seenaa dubbisii Oromoo haa taatu barbaada, Oromoo haa dhiyaattu, akka keetii Oromoo haa gootu jedhan. Wanni ayyoolee fi abbolee isinitti bakka isa irratti asiin durallee dubbadhee jira. Ijoollee teessan gaafa jalli xiqqoo gaafa har'a keessa isin jirtu Oromoo bira yoo fiddan Oromoon itti urgaahee jira. Gaafa jalli guddattee ijoollee tiyya biizii gochuu hin danda'u, Oromoo irraa fagaattu ilaala. Ijoolleen teessan biyya irratti dhalatteetiin chaansiin jira Oromoo ta'uu it's very small. Akkanumaaniyyuu ijoolleen biyya irratti dhalattee guddattee jettee Oromummaa qabaachuun jira it is very small. Because aadaa hambaa keessatti guddattee wanni jara Oromoo as fidu achaatti godhu hin jiru. So ijoolleen Oromoo isin haa taatu yoo barbaaddan akkuma sooqidda ofii jettu mi'aayee jedhan sana agartanii yoo Oromoo isin haa taatu barbaaddan Oromootti fida. Waan Oromoo itti urgeessa, waan Oromootti bakka deemtan, waan gootan maratti akka ilaalam dogongortaniitiin ijoollee tiyyaa iskuularraa balleessan no. Jiruu kanarratti ilma namaa kanaaf kan akka gargar baasu is our purpose in life. Our purpose namni ni rafnaan hin kaanaamiin especially biyya West kana keessa namni nyaataaf iddoo rakkatu hin jiru. Akkuma taatanii ma jiraannee jirna. Garuu yeroo baay'ee nama successful ta'u especially in a leadership kan leadership'itiin nama successful ta'uu fi nama successful hin taane garaagarummaan maal isinitti fakkaate? It is a purpose. Jiruun tuni hedduu nama rakkisti. Numaraafiyyuu kaan fayyaadhaa, kaan rakkinaa, kaan jaalalaa, kaan maatii wallolaa, kaan mata turu. It is difficult nama maraafiyyuu. Numartinuu yoo kofnee akkanatti deemnu ati namni gariin warri nama arrabsu kun mataa jiraatti jiruun jiraa dhibbee waan taata wallaalanii akkamitti summii garaa isaanii keessa jiru kana nama arganii maratti summiitti darbanii jiran jaallataniiti miti. So rakkoo kana keessa nama mucaa leadershipii fi mucaa leadershipii hin ta'in ka gargar baasu it is purpose in life. Wanni nu jiraannuuf it has to be bigger than ourselves. Wanti nu amma namni ijoollee qabu jiruun jiraachuu barbaada. Maa ofiif qofa ta'u hin ta'in daa'ima tana guddisuu barbaada. Daa'imni sun isanii hirkatti. So the purpose in life is to make sure daa'imni sun successful ta'u, daa'imni tiyyaa baratti amma daa'imaa achi booda high school deemte, achi booda kolleejii deemte, achi booda immoo ilmaan isii guddisan, achi booda akkoo faana fiigan. So there is purpose in life to continue living. Your purpose in sun injiraanne, sometimes why do you even work? It's meaningless. Sometimes life is so difficult, it's meaningless, it's challenging. So ijoollee teessan because at the end of the day, ijoolleen teessan doctor yoo taate, ijoolleen teessan engineer yoo taate, I mean ijoollee hedduu birattuu qabna nuti illee maatiin keenya illee at the end of the day ofumaaf jiraatti ijoolleen tun. Ofuma ofiitti jira doctor yoo taate jiruma ofii jiraatti wanni isiin sii gootu takka hin jiru biyya keenyatti maybe biyya laa kanatti yoo doctor illee taate yoo engineer illee taate wanni isiin haadhaaf abbaa tokko gootu hin jiru jiruma ofii jiraatti inni fuutiin heerumti jiruu faana deemanii jedhama. So Oromummaa jira install gochuuni akka isiin si yaadattu borsii godhee jedha. Akka isiin eenyummaa isii ilmaan isii himtu because mucayyoo buraatii sanaa fi mucayyoo buraatti sana wanti adda godhu waan biraatii miti Oromummaa isii qofa.
because Arabni Musliimatu jira, Faranjiin Kiristaanatu jira. Indiyaan, Chaayinaan, amantaan tokkuma kanaa maraatu jiru. Itoophiyaa qabattan sabaaf sablammii 84 jira. Afaan so wanti Oromummaa adda nu godhu Oromummaa keessan kana. So Oromummaa kanatu yoo nu keessatti hafe rakkinni mee ilaala maatii qabdanii mee ijoollee meeqatu ka Oromummaan itti dhagahamee jira. Especially warra biyya alaatti jiruu keessan guutuu jiruu keenya guutuu hiriiraan mallaqaan mariidhaan jiruu keenya dabarsina jenna. That is a purpose in life. Akka nuti of hin daganne, akka nuyi even sometimes yoo jiruun tuni nu aarsiteetiin just itti fufuu barbaannu biyya sana jijjiirama fiduu barbaanna jenneetiin because that's purpose in life. So it forces us akka aarree waan hamaan goone force nu godhee jira jechuudha. So dhaamsi kun kanarratti namaatiin hedduu Faransaa ture eeguun dhufee jira. Ijoollee lafaa dhufaa jirtutu jira kaanii ani baree jira. Sometimes maatiin akkanatti akka malee qabdan Oromootti fidaa isin jechuu barbaadeetiin. New Yorkitti illee magaalaa hedduudhaan namoota hedduun argee jira. Oromoo irraa ijoollee fageessitanii jettan. Ijoolleetti Oromoo fiduuni is in your best interest. Boru ijoolleen tun isin kakkaa baatee jennaan Oromoo birallee hin dhuftu isin birallee ni kuttee jedha. You have nothing over them. I think the ejra wae negative little bit ejra. I don't know. Yani kisni gala jada. Akkuma sin jejjee kanaa fi ji'a dhuftuu sagantaa daddawaa irra jirruu fi nan dhufee yaada keessanii ibsuu yaalee jira jechuudha. Isinillee warra itti laaltanii sometimes beektanii nam cadhistanii yoo qeegdan si galee gandatti galchitan. Isinii hin gahu wanni namni sun godhe is never enough. Itti nama garaa hammeessaa deemta. So warri nama arrabsullee yoo ka beektanii taatan nama san itti dubbadha directly because bu'aan qabu kan nama arrabsiteetiin hojii isaatti jabeessitu. Akkiin qorrii dubbadhee jira waan negative irratti si galee arrabaanii akkasitti ta'anii umrii kee walakkaa oole biyya kanatti hin guddadhee jedheen. Eenyunaan jedheen bulu eenyunaan jedhee jijjiiruu hin danda'u ka funyaan kiyya fee qofa godhee jedha. Ka itti amane qofa godhee jedha. Oh, like maal akkasitti dubbataa kana maali? We have to accept each other as we are. Waan tokko hanqina yoo agarre hojiin Oromootu very difficult dhaliiroo. Warri dalaguun beeka. I think hin beekanatti fakkaata because ana fi kiyyatti almost waggaa 18-19 deema Oromoo kanarratti dalaguu jalqabe jechuudha. Buuka kiyya ka jalqabaa warroonni buuka kiyya bittanii chapter tokko waa'ee Oromoo community irratti barreesseen ture jechuudha. Bara 2014 kabahee waggaa 8 dura jechuudha. Maaliif Oromoo community yeroo maraa of duuba deebiti wal bira bilchaachuu hin dandeenye. Kabaran irra jiru waggaa 5 hadhaa hin yaalaa gubatee keessaa bahee ingalaa otoo waan ta'een deebi'u. Haarofni ammoo itti dhufee jira. Kakalee irra ture ammoo osoo du'e as garagalee dhufu kun dheedhiidha. Kun irra jira kun gubatee jira. Wal bira bilchaachuu dadhabne jenne dhiiroo. Amma immoo daranuu yeroo kana keessa sun rakkoon keenya keessa waan ta'eef kalee diinni keenya halaagaadha. Diinni keenya achitti ilaallee agarree tokko taanee jenne. Hadha immoo diinni keenya keessa nu seene waan ta'eef dhiiroo. Sabaaf sablammii Tigree wajjin illee numan dalagna. Namni martinuu dhaabbileen Tigree hedduudha lakkoofsa. Ka walirratti bobbaatee walii komantii jalatti ka akkasitti akka wanni summii hin agarre dhugaa isin jedha. Kan Oromoo malee namni kan Oromoo waan guddaaf akkas godhuufi. So nam tokkollee even yoo wanna akka ati yaaddu inni godhuu dhabaatee jedhe yoo garaasi gahuu dhabaatee jedhe
hubachuu yaale akka inoo rakkoon kun kana ta'aa jira rakkoo kanarraallee katabaa kanallee garuu achi teetteetumaan yoo kanama arrabsitu taate miindaan ati kabalaa jirtu hin jirtu garaa nama fageessaa deema jechuun of course akka dhaabatti dhaabni numan dalagee jira akka namatti jechuudha akka namatti you know akka namatti jechuudha it does have effect jechuudha anyway yeroo baay'ee deebi'een dubbadhee jira warroo kan dubbadhuu fi warroota nama jala deemee sababama wayiitiin excuse me bakka excuse amantaa kana himattee ganda kana ol qabuu diddee hin dheerattee hin gabaabattee sagaleetu si furdattee hin dulloomte keessattuu akka dubartii ammoo na ajaa'ibsiisa because anyway akkuma dubartii fedha dubbadhaan illee dubartiidhaan dubartiin Oromoo biyya Afrikaa keessa dhiisi biyya addunyaa irratti first world kan jennu taniin iyyuu it is still maybe waggaa 50 biraatti of ena fakkaate walqixxummaa dhiiraaf dubartii kana irratti sammuun keenya slave mindedha because there's nothing addunyaa irratti dubartiin kun kan dubartiin goote ka gahaa ta'u there's nothing yookiin dheerattee yookiin gabaabattee hin dulloomtee hin bareeddee hin fokkattee kanamaa godhattee there is nothing that can be sufficient. Qeeqaan akkasii dhiirarra hin jiru. Ka waggaa 99 ka jilbaan deemu waan akka shilabbii daa'imman oo dubbisee jiran tokkotti dubbatu hin jiru. In koflanii iyyuu harka dhahan. Garuu dubartiin goote jette na qabaa na dadhaba. Maaliif kuna ta'a? Ka jedhu itti yaaduu qabna akka dubartiitti. Why? Maaliifi yoo rakkoo lala badii dogongora dubartiin gootu toleransiin zeeroodha. Dogongoruma san ammoo yoo dhiirri godhee jedhe namni dogongoraa miti maa namni akkamitti namni waa dalagu hin dogongoree jedha yoo dubartiin goote maa isin malee gaadhaa miti isin rabbii miti dogongoruu hin dandeettu isin doome haa rarraafamtu isin takkitti balleessitee jennaan rarraafamuu qabdi osoo tolte gogaan irraa qunca'uu qaba that's a double standard society mara keessa kan jiru I guess you know ijoollee kenna one thing I'm very proud ijoollee hidhaadhee guddisa double standardii sun akka maatii keessa because double standardiin kuphanaa dhufa jalarraa dhufa xiqqeenarraa dhufa akka ijoollee itti guddisturraa dhufa galee yoo obboleessi ka obboleetti xiqqeenarraa ergatu taate that is not fair umriidhaan yoo ta'e malee genderiidhaan is not good because idea wrongii kennaaf si galee intala ergachuun dalagaa isaatti fakkaata isiin ammoo ergamuun dalagaa isiitti fakkaate jira warroonni gahii namuu kana kan dhagahani si galee because ba'aan harreen ba'aa biratti maaliif isin dhagahamee jira garuu this is a reality akkaataan jirarraatti finnu it matters ijoolleen teenna rakkoon kenna yeroo baay'ee otoo bakka teennu ka'in hin dandeenyu jenne yaana asuma teenni bakka teennu hin kaane bar asuma teenni hin dandeenyu jenna gaafa sammuu keenya keessatti hin dandeenyu jenne then in dandeenyu no matter what we do in dandeenyu gaafa in dandeenyu jenne 50% already dalagaan dhumattee jirti because we believed qormaata tokko hin darba yoo jette inuma darbite jirti you just have to study for it inuma darbite jirti jechuudha abbaa feetellee hunnaa walitti yoo dhufa jette you can still beat them it's a mindset half of our struggle is a mindset anyway wanna kana mara kasinitti dubbataa jiruu fi dhiyeenya kana as deddeebi'ee ka dubbataa jiruu fi yeroo gabaabaa keessatti waan tokko guddaa dalaguu yaada qabna kanarratti qarqaarsi keessan barbaanna jedhutu keessa hopefully akkuma isiniin jedhee we have one more big project that's coming up gaafa ga'ee ilaallee dubbannee jenna kana keessatti hirmaannaan keessan guddaadha burjaajeeyinsa Oromoo community keessa waan jiruuf qoodamiinsi burjaajeeyinsa uummata keenya keessa jiru and you're going to be biyya jira it's probably one of the most highest time ida bakka marta mileen nama keenya dhaantee jirti so hamilee makana iyyuu mee akkamitti wal kaafna mee akkamitti dogongorri dhabamee ani malee kaa perfecti ta'ee otoo hin ta'in akkamitti harki achar dheeresseetiini harkeessan dheeressitaniitiini wal qabannee maybe ni ceenaa
maybe wal qarqara, maybe jaalala uumna because jibbaa fi wal qoodamiinsi kun nu fite. Maybe yoo jaalala dubbannee jenne qawwee illee nama ajjeesaa jiru aangoorra taa'ee kun illee obboleessa isaati ka jedhu. Maybe we'll try ka jedhu. Um, in everything negative yoo goone garaa wal jabeessaa deemna. Even karaa nagaallee warra jedhu karaa waraanaallee warra jedhu let's work together yoo hin dandeenye ammoo afaan keenya sirriitti haa goonu. Kuuwwan ammoo nama beektan yoo taate nama negatiivii nama dubbii akkanuma dubbii kijibaa maqaa namatti baasaa deemu sanii itti dubbadhaa jedhaa gorsaa jedhaa. Because at the end of the day warra bosona keessa taa'ee lolaa jirullee mindaan kaffalameetii miti dhakaarra ciisaa lolaa jiran ka Oromoof du'aa jiru jechuudha. Jaraallee viizaa namni kenneetiin nama kaawwanii yaabbadha akka jedheen jiru. So itti dubbadha jira. Community keessa warri jirtan ammoo this is a very difficult time, I understand. Especially Oromoo North America keessatti. Torbaan dhufurraa jalqabeetiin every community wajjin projectii yeroo gabaabaatti jira. Projectii kanarratti akkuma isin jedhe magaalaa keenya keessatti baadiyyaa keenya keessatti nama hidhame nama madaahe nama du'e nutu beekee jira. Isin warri biyya alaa jirtan kana maatii dubbistanii really sufficient data ta'e kana qocuu irratti hirmaannaan keessan I don't know. I think miidiyaa irratti illee dubbattee jira. UN'n achi ilaaluuf deemte. Questioning ammoo as nu dhukkubaa yoo nu itti himne qofa warri sun dhaqeetiin investigate gochuu danda'a. Yoo kan hin dandeenye asuma teetteetiin ollatti yookiin seenatti quba qabuu otoo hin ta'in ofii kan keetii godhii jedhe. Hojiin nam tokko godhu yoo isin quufsine hojiin sun hanqina yoo qabaatee jedhe ka'iitiin godhii jedhe. Hamtuu irratti walitti gammaduu haa dhiisnu. Waan tokko waan dhagahe isinitti himee jira long time ago namoottu sagantaa wayiitii fi magaalaa wayii dhaqe. Sagantaa sanii fi nama afurtutti bahe. Walitti bilbilanii hin dhaqinii jedhanii sagantaa wal dhooggan maali wanni akkasii? Maaltu sirraa hafa namni tokko magaalaa ati jirtu yoo affeeramtee yookiin dhageettee qarqaarsaa milee taate Oromoo tokkoof maaltu irraa fedha? Warri miidiyaa irratti iyyuu eenyu kafalaa? Everybody warri beektota ka jedhan kana hojii guddaadha. Illaafa fakkaata malee hojii guddaadha. Because akkuma kan kee jiruu itti fufuu nima danda'a namni marti especially warri biyya alaa jiru. Garuu Oromoo tanaaf maybe jijjiirraa kan jedhuuf. So ati namni magaalaa kan kee yoo dhufe maaltu sirraa hidhataa? Daa'ima kan ta'e qabattee ollaa kan kee fuutee haadha manaa kan ta'e fuutee yoo dhufte itti maaltu sirraa hidhatee jedha. Noo shaashii hidhatuu qaba namni sun. Yookiin immoo kiroosii qabaatu qaba namni sun. Si fakkaatu malee yoo kiroosii hin qabatin yookiin immoo shaashii hin hidhatin ilaalcha akkasii ilaalcha of duuba hafaadha. Ilaalcha jaarraa darbeeti jaarraa kana wajjin deemu. Kanaafuu akka jirru kanaanuu rakkoo guddaa keessa jirraa dhiiroo. Dhaamsan isinii himu nam tokko waan godhu akkamitti kamnaa akkamitti qarqaarraa yoo mallaqaanis ta'e because godhaa hin jirtu. Yoo hiriira beeyinsallee ta'e haga dandeetti. Okay haa hiriira hin dhandhee bakka hiriira hin dhaqin santiima ergi jedhe. Yookiin ijoollee kan ta'e ergi yookiin ollaa kan kee ergi jedhe. Wal kabuu qabna. Walitti erkachuu qabna. Nama qooduun hojii laafaadha. Paastoroonni keenyallee masgiida keessatti illee yoo dubbatan waan gaarii akkamitti namni keenya hiriira yoo ba'u akkamitti waliin baana akkamitti wal qarqaarra warra bosonaallee ta'e warra karaa naka warra nama waa dalagaa jiru nama miidiyaa irratti bahee dubbataa jiru jechuudha. Warra nama arrabsanillee jechuudha. Abbuma fe'e haa ta'u ilaachuma fe'e yoo haa qabaatu nama arrabsuu nama arrabsa akka beektan taate irra dhooqa. Because namni arrabamu kuni eventually hin dhiisee jedha. Maaltu arraba namaa nama arrabsiisee jedha. Why maaf arraba namaa baa'ateetiin cadhisee waan Oromoof ta'a jedhu dubbatee jedha. Eenyutu rakkatee jira xiqqoo sana ta'e. Anasiin dur jedhaan maal jedha paaltookii jiraan paaltookii kana seenee hin beeku. Garuu achitti namni wal arrabsaa jira. Amma paaltookiin feesbuukiin paaltookii ta'e namni achirratti irra deddeebi'een dubbadha. Because it has
effektii qaba. Warri dhageettan kun walii share godhaa. Nama beektan nama arrabsu jiraatee jedhee istaappi jedhaani. Hojii namsan dalagu yoo irraa hin gammadin as dalagii jedhe. Ijaaramii jedhe akka masgiidatti ijaaran, akka charchitti ijaaran, akka fooshaatti ijaaran, akka dargaggootaatti ijaaran hojii san dalagii jedhe. Kan inni dalagee fi yoo dandeette waan gaarii godhe, sappoorti godhe, waan gaarii katabe. Namni si waame hin jiru, namni kootu na laalisi hin jedhe hin jiru. Garuu dhufteetiin pooyizinii maa gadhiiste. Waa'ee warra san beektan gariin amantaa jala dhokateetiin isin galee akkas jedha. I don't know. Let's see. Yeah, so kawaii you and just please and let's follow no good. I want to cook half it in a couple of weeks anyway. Between now, haga jia had that but so tomorrow. What can good at it so tomorrow in the next 3 weeks we'll talk with chuda. One did no can go lam nejana. Worry nalagi fata do galat homa is ninjada. What go later get what you share goda. Yaadan hin jennu kan ammoo asiin seenee asiin akka baheen godhina hojiirra oolcha. Akkuma duratti dubbadhee jedhe community hunda community wajjin dalagnee jenna. All the way to Australia illee jechuudha. Australia wajjin hin dubbiseen jedha. Warra Canada illee Canada long time ta'ee jira community Canada wajjin haasa'een beeku. Hopefully we're gonna reach out to gara tiima kennaatiin. Wanna deemaa jiru kanarratti akkamitti community martinuu gurmaaheetiin waan tokko gochuu danda'a. It is a good opportunity data kana keessatti solid bilchaatee jedhu qopheessineetiin that way wanni addunyaa warra Tigiree dhiyeessu dhiiroo I think isin durallee dubbadhee jira yeroo baay'ee natti fakkaata. Data information guutuu namaa kennan yoo isinii kennan nam tokko asitti yoo asitti boombiin dhohee jedhe within couple of hours information accurate namaa kennan. Kenna jedhi isi waggaa hadhaallee information accurate argachuu hin danda'amu. Information accurate jechuun lakkoofsa maqaa nama 20 namaa kennan jechuun that's not information. First of all some verify nuti gochuu danda'a. So information verify ta'e so kanaafiyyuu hirmaannaa kana keessatti kowaamichi kiyya warri community beektan yaada kana dhageettanii yoo hittan community itti ergaa jedha. Because yeroo gabaabaadhaaf we want to really do what need to be done to make sure investigation round the aanoo kuni Oromiyaa include godhee Oromiyaa keessaa ammoo bakka mara akka argee jiru. It is not specific rakkoon Oromoo keessa jiru. It is across Oromoo ta'eefi irra deddeebi'ee yeroo baay'ee dubbadhee jira. Galatoomii hundi keessan waliin dhageettan komintii ilaalaa jira. Biratti kara sa'a lamaati. I don't know. Hoo akka anaa voice ni gale taate ayyaana itti kadhadhee jira rabbis yaada kiyya ni agalchu. Yoo isin hin galiin taane maal goona reegaa kun biraa itti deebinee yaallee jenna at least for 1 month. At 30 the maximum that we can because wannummaan dalagaa turree fi akkuma addunyaan rakkoo kenna agartu kana bilisummaa kana finnee enveloppiidhaan namatti kennuu hin dandeenyu rakkoo Oromoo mirga Oromoo kan sarbame kana addunyaaf dhiyeessuudha. Mootummaan illee ka beeku rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru kakalee irra gahe haadhaa qofa danda'e kakalee inni irra gahe jechuudha 90 eegalee achi durayyuu qabeetiin akkamitti galmee seenaadhaatiif dhiyaachuu qaba kan jedhu kanarratti waa guddaa dalagaa jirra kana keessatti yeroo gabaabaa fi iffartii kenna biyya keessaaf illee biyya alaatiif illee waa hedduu godhaa jirra abdeet adda addaa niin kenna jira especially gara community gara keessaatiin marii adda addaatiin niin kenna warri gaaf duraa miitingii zuumiin dhuftaniitiin linkii roong ergame dhiifamaa in beektanatti fakkaata kabraa abdeetiin erginee jenna suni dhimma hojiitii walitti hidhatee jiru ka amma isinitti dubbataa jiru yaada kiyyarraa isinitti dubbataa jira jechuudha. Orgaa isfane torbaan hadhaati otoo karaa deemaa jiru exactly airport makanatti
Ishiin dubbisee jira jechuudha.